نجا ولا أكمل لنسى جرى قالت ما مباركة تدبسي أباب دي كم تجير تاتي أما نجا كتبت مية دقيقة ما تكو واسرة مالي بيتا أباب دي نمنسي والإلدي ما جرى بكر جتي شبوتي نمني مكان سوا مموس سندو وان سرة جاي وان بالبلان نانجتي أمتا إفقوليتي namni bakka barbaade ta'e barbaadachuu ta'us akkaataa sawaan irraa beektuu jiraates waan dhoffattee jiraates uummatatti miti akkasuma wayyaa maaliif beektaa namni hin beekta inni akka barbaade fakkeenya barbaadetti gara barbaadetti kataara manaamaa miti kun immoo abbaan dhimmaasii hundi keenya iyyuu warra nageenya kee barbaadudha hin beeknudha kanaan naati dubbadhu. wanti jiru tokkoffaan wanti hojjame kun waan namaan hojjetan nami kun nama anis beeku atis beeku dandeettii asii himu ammoo tinuu qaaman na biratti argamee gocha kan narra raawwate lammii biyya sanaati uummata afaan keenya kan hin beekne ummata gurraacha jechuudha. Armaan dura narra geggeessu turanii ka guyyaa armaan dura ka guyyaa paarkii kee jiru hin milkoofnee fi kaardhaa kun ammoo tinuu mananna irra raawwatanii kun milkaa'ee fi jiraa jechuudha. Garuu uummata waan kana narratti hojjete kan yoo amma maqaa isaanii eebalu jedhee as baase waan baddu dhalataa jedhee yaada. Saniifuu maqaa isaanii saaxilus hin barbaadu. Akka Oromoon waliin buutullee hin barbaadu. Akka namni sun saaxilamee fuula dura kiyyaaf guyyaa lama keessatti akka duniyaa tanarra hin jiraanne hin beeku namsa maqaa isaa ho'a. Biyya tana kee jiraachuu dhiisa. Saniifuu maqaa isaa waamu. Biyya kana keessa jiraachuu dhiise siin jedhe. biyya tokko keessa jirannatti warra biyya san jirutu waan kana sirra godhe jechuudha. Namni sun biyyuma san kee jira. Nama biraatiin hariiroo walitti qabaatu malee kan jiru anuma wajjin. Nama biraa jechuun akkam mucoosii saaquu dandeessa? As biratti rakkoon isaanii maali sirraati? Fakkeenyaaf namni tokko sababaa jira bar sababa kanaan naxamaduu danda'an jettee yaaddu sababa fakkeenyaaf maaliif kan akkatti lubbuu kan kee guyyaa yoo dubbatte maqaa isaanii lubbuun kee guyyaa lama keessa kan badu maali rakkoon isaanii maal sirraa barbaadan? Waan isaan narraa barbaadan hin beeku. Wamata akka waan kan narraa barbaadanii yakki kan kee kana waan kana nu goote waan kana nu jette wanni takka isaan ragaa qaban kan yakka qabu hin jiru. Nama Oromooti? Waa'ee abbaa abdii fakkeenya namni tokko yoo nama qabe waan ittiin nama sodaachisu fa'aa jira waan akkanaa gootis hin beesnu waan akkanaa hin godhini yookiin kana dura waan akkanaa maa gootis hin jedhan. Wanti jarri irraa of eeggannoo sii kennan hin jiraa? Jarri bar osoo qaamanne dhufanii afaan Oromoon dubbatanii takkaafuu afaan ambee hunda dubbatanii waan akkanaa si goona waan akkanaa taate gocha akkanaa raawwatte akkana si goona yoo naan jedhan sun rakkoo hin qabu. Garuu nama biraa nama uummata gurraacha maallaqaan bitanii natti erganii kana narra raawwachuu jechuun akkamitti beekte jechuunosiin hin jenne duba namni sun akka akkana si godhe akkamitti beekte? Yoo hariiroo takka walitti hin qabaanne taate namni kun fakkeenyaaf amma nama ofirraa eeguu qabaachuu hin danda'amu. Biyya tana keessatti nama kana dura jechuun naan jeetu jira fakkeenyaaf nama Oromoo osoo hin ta'in nama nafxanyaa fakkeenya siin jee namni naan jee hin jiru fakkeenyaaf yoo naan jee abaluu yoo waan takka ta'e abaluu santu natti erge jeetiin sammuu kiyya keessa katabadha nama sani jee
Abbaan fedhee namni tokko yoo isa tume kan nama kana namni jettuu hin qabdu. Maakii namatu waa jedhaa jira beektaa yeroo tokko koomentii jedha amma Alii Edoo fa'aa warra Keenyaa keessa ture namoonni garaagaraa. Dhiisaa waan kana miidiyaa irratti akka haasa'u hin godhinaa wanta haasoftanillee jiraate keessaan garee godhadha haasayaa wanti gaafattanillee jiraate keessaan gaafadhaa jedhan. Ani lamma yaaduma kanarratti yaadni isaanii anaafillee naa ta'a maaliif namni biyyaan baa jiru kun waan nama mudatu hin beekanii waan nama dhufullee hin beekan waan ta'eef. Isarraallee haga argaa jirutti baay'ee garaa babbanee waan kana haasa'uu hin barbaadu. Kanaaf wanti gootan yoo jiraate abbaa abdiitiin haala amma irra jirtuu fi akka nagaa jirtu wama dhugaa amma irra jirtu ummataaf himi. Maaliif mana mubaarakillee dhufanii anattillee dhufanii maakii jarallee deemanii bakka hundattuu abbaan abdii maal ta'e maalirra ga'e jedhan. Waan tokko waan irra jirtu ummataaf himi kanumaan goolabe dubbii garaa babbannu yookiin ammoo miidiyaa irratti tarii yoo waan hin taanillee dubbate. Namoonni kunniin yoo tasa viidiyoo isaallee argan booda rakkoon biraa duubaan itti dhufuu danda'a nama kana. Nullee ammoo yookiin booda jaratu haasofsiise maalillee jechuu danda'a namni keenya. Kanaaf haaluma amma irra jirtu uummatatti himi wanti si gaafannoo jiraate keessaan garee miiseenjaraan godhannee haasa'uu dandeenya. Akkas goonee haasa'uu hin irra wayya. Dhugaa rabbii dubbachuuf hima Nasri xiqqootii burjaajii dhufnaanii namni keenya sirasi walumatti kaa wal dandeenya gatii ta'e. Walumatti kaa'amuu kana dhufee naani ijoolleen karaa darbuun dhawwanii naani kan dhufus goone malee bilbila iyyuu kaasaan jiru. Akka carraa kaasee ganamaa kaasee itti bilbilaa jira. Al tokko kaasee cufe al tokko kaasee ana mubaarakii jennaan bilbilii seebiin godhannee mannaan jedhee sana booddee waan jirtu dubbanneef inni an dubbachuun barbaadu utuma inni jedhu naa tolcheera. Dhugaa rabbii dubbachuuf. Inni dubbachuu hin barbaadu jedha. Sana amma viidiyoo finnee haasofsiisaa. Kanaaf obboleessa keenya. Abbaabdi rabbii si waliin haa ta'u guruppii ijaarrachuun keenya dirqama. Abbicha dhimuu hin baasu. Abbicha dhimuu hin baasu. Hawaasa bal'aa qabdaa. Inni muutu lafa keessa nama balleessa. Yoo qabatamaan beekta ta'e waan beekturraa nama bira kaadhu. Yoo waa biraallee hafte nama bira kaadhu hin seenoo bulu. Sagalee dhumaanuu waraabi nama amantu bira kaadhu. Yoo inni gonkumaa jette dhugaan sitti himaa Nasrii jaallata miti. Nasri sagalee WhatsApp Nasri dubbiin akkasii anaaf si bira teessoo illee lafa kaadha. Dhugaa rabbii. Miti Nasri. Uummata akka rakkoon qabu lola waan dhugaa jiru waan qabatamaa yoo nuti meenuun dubbate nuti obboleeyyan isaati kenna rakkoo takka illee qabu. Waan jiruun ammoo abbaan abdiillee ila waan takkitti jira abbaa abdii. Lubbuun abbaan hin eeyne waggaan eeyduu jettu Oromoo yoo mammaaktu. Irra guddaan abbatuuf eega. Even biyya akka Keenyaa biyya Afrikaa maal kanaa miti biyya ammaan jiraadhu kana Dubaay seerri isaa dhibbarraa dhibbatti eega. Seera cabsitee namatti illee namni seera cabsee si dhufu hin jiru. Daqiiqaa 4-5 keessatti bakka rakkoon si kamittuu seerri si dhaqqabuu danda'a. Haa ta'u malee anummaan kun bakka jirutti sa'aatii agulii deemuu akka hin taanetti deemuu bakka waa qalbiin si shakkitu bakka diinni kiyyetti argamatee yaaddutti argamuu nama hin taane waliin baallamattee deemuu. Kophaa kee deemuu dhabu waa hunda irratti of eeggannoo gochuun ammoo gahee kan kee abbatuuf eega. Yoo ati fayyade san darbee waan sitti dhufe ammoo kaan uummatatti hin gaatta kaan rabbii keetitti ol kennatta jechaadha. Kanaaf wanti an siidhaa moo jiraate of eeggannoo guddaa godhi baagala kee keessa jechuu barbaadaan qabatu. Kanumeedha. Abbaa Abdii gara filanan qaban an jetti sanaani namoota eeyyamte guruppii ijaarree achumatti haasofnee achumatti waan ta'u qabu goona shi. Yoo barbaadde taa'ii yoo barbaadde cufadhuu ba'i. Cufadhuu ba'i kana sana. Osoo danda'ame abbaa abdii silaa kiyya yeroo muraasaaf waa'ee kana yoo dhuftellee akkuma dura taphadhuu deem malee waa'ee kanarraa baay'ee hin haasa'in. Maaliif adaduma namni ajandaa godhataa deemuun namni diina namaallee akka namarratti xiyyeeffataa deemu godhanii beektaa. Even amma nummaan waliin dhufnee abbaa abdii si waliin jirra abshir waan jiru hundaan osoo amma namni ka jedhuuniti boru dhufee shiftammaa wayi nama 4-5 fuudhanii uummanni Oromoo birrii haganaa fidaa kinoo si waliin jirra warree dhufuun si yaada qaboo jedhan rakkoodha. Akka namni xiyyeeffannoo keessa galchu godhanii beektaa. Kanaaf namuu akkuma waayuu hin uumamnetti qalalli godhaniitumaan ka isa dubbisuuf isarra naanna'uu barbaadullee ka dhugamaan isaa quuqamee qarqaaruu barbaadullee warri nurra humna qabullee horiidhaanillee yaadaanillee namoonni akkasii illee jiraatan keessumaan haloo jedhanii dubbisanii waan garaan isaanii yaade waan qalbiin isaanii yaaddisanii bira dhaabatudha. Dirqama waan godhan hunda miidiyaa gubbaan lallabuun dirqamaa miti jechaadha. Annaa kanuma jedhaa waan dhuftee yaada kee kennatteef galatoomii isin wanti hojjetta yoo jiraate jedhaatiin naa goolabnu ajandaa kana.
خلاص اوكي كلمة ربي ثم تبع سيعيبو بقى ربي سايبه يو إني وفيش كان messenger irratti akkasii wal agarraa jechuudha. Nasreen gurguruu اي jaarte. اي تجسد Fataajee akka duraanii ايه fedhiitti تو taphadhu koofti. messenger فيه هنا تليجرامي Hundaa هنا kana يوم ممكن أبا بربا دكتورنا ميتي ولا فقط anis لبعض deebisee Kootu taphadhu geemii akkuma duraa sanitti kootu bakkuma jirtu haala mijeeffadhu taphadhu amma rakkoon qabu waan jiru nullee si bira jirra. Ayi. Ayyeeshi nagaan bulee abbaabdi. Keessa bahu dubbachuun natti ايه بقى Wanti dubbu. طولش Okay. Miskiina rabbi haa eegu yaaboo. Yaa rabbi isaa eeguun illee ofaa eeguu garuu wanti miidiyaan qabe kun ka'iriin qabu akka diina illee osoo qabaatee beekta akka namni irratti xiyyeeffatu godhan. Biyya Afrikaa kana keessatti garee shiftaatu jira. Akka ati nama qabdu akka uummanni si waliin jiru yoo argan xalaffisi godhanii fidii waan haganaa siin jedhuu danda'an. Kanaaf of eeggannoo godhutu gaarii. وانا داتي وانا نجني كان Sitti gaafatama gillisaan Mucaan si taanaan. كان أفنجري مبارك نانجري مكان حالن كيسة جرو ركيسانا جد يون دبت نندو أجري لا يون دبت نندو أجري أكا وان إرجمنا ماتيني نموتا قرّاچا كم مچاكنا دور ساجرم جوچنا نموتا قرّاچا تو نترجما جرو يروه دو تقولا ما ميتيري يرو سدي أبوري غرو جدي وان دوبا جرو كنا وان ولا لوز نتي بكاتو لاكنا كافوچو يادة تكرا وتمان نتي ميسي موني موان وان دوبا جرو وتمان نتي مي إني قد بي أورومو يا سبكو كنتي أجلو مالي وتمان نتي ميني مو غارو نتي نيني مال جدي لا قرّاچا جدي نماتو مال لقان نترجي جدي أكوان نم نمال لقان نترجي تنان أكمتي برتي أباب دينجي يوكي دعا جرا تالا سيقاله أكمتي برتي وان كنا جنان دي نفول قرّاچو نيكون نفولاني جدي كوتو جدني نفولاني نام بهاني پولیس تابعانا گیسا جلے کھڑا دندا دبے نسلی کھڑا دے ادراوا جرا پولیسی نا گیسا جنان دیدنی بکا بیرافا گیسانی مگالا گیسانا باسانی فگونا گیسانی جدی اگری فگونا گیسانی سی اجمنو مو ما سیتگونا مال لان جنان ربی جدا دینا گیسیناتی گیسا واجرا پولیسی تھا کفے تن نہیں دا جنان ولی ناسان جدی بکا تے تدابانی مگالا کے سبانی فگانے رجدی ولی ناسانی amma waa tokko singoonu mucaa kana mucaa miskiina kana sobnee barrii bannee daariidhaan keenyee yoo ba'ee yoo nurkaa ba'e abo yoo hin baane immoo fageessinee maallaqa inni qabu irraa fudhannee fageessinee gannaa hadha onlaayinii irraas bakka jirus dhabamee booddee erkaa ba'ee jedhamu malee bakka maallaqni sunis bakka nu qaqqabee asiis maallaqatti fudhannee gadhiisna malee waa tokkotti hin goonu jedhanii jedhe. Ani mugurra kooti nan dagaa jira jedhe haala miira gaddaatiin natti magaalaa kana afaan saaraan nagee malee astorgaamii miti nasai sana booddee yaa rabbi na gadhiisuu numta jiraatu malee bakka bishaan keessa yuunaa buusanu jedhee rabbii koo kadhataa ture jedhe kana booda maal godhan jedhe bakka ta'e nageessanii si ajjeefna moo jedhamas waan qabdu hunda isaa kenni nagaadhaan asumatti figannee deemna nan jennaan tole waajjira poolisii nan geessanu nan hin geessinu nan jedhan jedhe sana booda maallaqa inni akkaawuntii irraa qabu waan tiktookii irra shaqqalataa ture waan maalii walitti qabatee gaa waan biizinasa isaa kaardii biizines kaardii itti fakkaata laa kaardii biizaan hin jiru ta'ee Allahu alam waan an qabu hunda isaa dabarseeraa jedhe jira waan an qabu hunda dabarseen harka duwwaa koo lubbuutti koo hambifadhee akkasittan erkaa ba'e malee akka qalliitti miti achiis nyaataniiru jedhe anarraas nyaatanii deemanii osoo du'a ta'es utuu maal ta'es utuu maallaqni nachi maallaqni kenname kun paaworii qabaate uummanni kun naajjechuus duubatti hin jedhanuu jedhe nasfi naajjeessuu duubatti hin jedhanuu akkasittan lubbuu koo baafadhee maallaqa waan an qabu dabarsee fi harkaa ba'e jecha abbaa abdiiti kun ajjeessela jennaan Kanaafuu kanuma kaawwanta uummatatti illee himamu. isa namni feemasootatiyuu na balleessuudhaaf hojjete warra jara jookar faa eda waa danu dubbatamaa ture gastiin bara beekta jara jookar fa'i warra ummata kan anin jedhu jedhe ergamaan dhufanii ergama sana immoo gurra kootiin an dhagee bakka achis maallaqa bolanneerra
asuma oki maallaqa bulan yookiin immoo barri banatee abadu sii galee miti barri banatee abadu jedhanii magaalaa keessaa na baasanii maallaqa an qabu narraa fudhatanii lubbuu koo hambisanii calluma jedhii deemnaan jedhanii na gadhiisanii naan irkaa ba'ee caccabee saatii meeqa deebi'ee gara naannootti deebi'ee mana jijjiirradheen jira haallan keessa jiru gaarii miti naan jedhee natti hime kanuma uummata dhageessanii keessa teessanii nan jingedhaa bakka nagee hundatti kaanatti bilbilaa kaanatti naadhaan makii. Akkam jirtu Nasree fi Jirtaama. jirtu. Jirtaa maakii akkam. Nagaa alhamdulillah. Waa'ee abbaa abdii irraa